Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaala Kiingii Baalee bakka jirtu fayyaa keessan anis nagaa hooti irra barumsa haaraa walitti deebina jirra hanga nu sagantaa keenyatti nuun dura durumsoori chaanaala kiyya haara ta'an sabiskiraayib sheer laayik godhu jabeessa isin jenna gaafii fi yaada qabdan komentii jalatti naa barreessa hiriyoota keessaniif sheer godha akka irraa fayyadaman godha isin jira. Har'a barumsi kiyya karraan tana waatsaappii waa afur irraa isin barsiisa wanni afran keessaa ammoo akkaataa gartee osoo hayyama keessan malee namni viidiyoo tokko namni yookaan suuraa tokko isin ergee akka inni gadiin moobaayila keessan keessa gabbu'ee akka isin irraan guunne isin barsiisa. Lammaffaa gartee osomaa bilbila teessan tana fakkeenyaaf bilbila lakkoofsa irraa qabdan kana yoo hin fedhin lakkoofsa haarawatti akka jijjiirtan osoo lakkoofsi namaadhaa sirraan banne osoo gartee wanni namaaf ergitanillee sirraan bannetti akkamitti gara lakkoofsa biraatti akkamitti jijjiirannaa kan jedhu isin barsiisa. Sadaffaan ammoo gartee guruppii namni osoo isin quban qabne namni gartee gamonumaa namni akkanumatti isin naqu akkaataa hayyama keessan malee namni guruppii isin hin naqne akkaataa itti firratti cuftan isin agarsiisa. Afuraffarratti ammoo akkaataa gartee suuraa qulqulluu gartee viidiyoo suuraa namaaf itti ergitan isin barsiisa. Hanga dhuma sagantaa kiyyatti na waliin turta amma gamonumaaniin gara barumsaa isin dabarsa na waliin tura. Asuma WhatsApp seenna. Erga WhatsApp seenne booda mallattoo tokko tokko kanarra kilik goona. Achi booda setting bakka kanarra kilik goona dhifama. Achi booda hayyama keessan malee gartee akka viidiyoon tokko isinitti gadi hin buune yoo isin hayyamtan malee akka gadi hin buune bakka chat jettu kanarratti kilik goona jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana bakka chat kan kilik goone eegas gadi buuna bakka miidiyaa jettu kanarratti kilik goone as bakka tana agartee akkanatti off goona hayyama keessan malee akka suuraan tokko kan viidiyoon tokko isinirratti gadi hin buune jechuudha. Amma duubatti deebina. As dhufna bakka tanarratti kilik goona. Achi booda preferensi kanarratti kilik goona. Achi booda gadi buuna guruppii tokko fakkeenyaaf akka namni tokko gartee guruppii hayyama keessan malee guruppii isin hin naqne asirra bakka guruppii jettu kanarratti kilik gootanii achi booda only me ta'etu kanarratti yoo dhiiftan nama hundatu isin naquu danda'a. Asirratti ammoo nama gartee isin fireendi keessantu isin naquu danda'a. Kan gadii kanarratti kilik gootan jechuudha. Namni tokko isin naquu hin danda'u jecha hayyama keessan alatti. Achi booda amma gara biraatti isin dabarsa. Akkaataa dhiifama. Amma asumaan akkamitti bilbila osoo wanti tokko nurraa hin banne lakkoofsa duraanirraa lakkoofsa haaraatti jijjiirannaa bakka jedhu kanarratti asirratti bakka amma gartee dhiifama bakka gartee change number jedhu kanarratti kilik goona. Achi booda bakka next jedhu kanarratti kilik goona. Achi booda lakkoofsa duraanitti keessaa qabdan bakka gubbaa kanarra guutanii lakkoofsa duraan keessaa qabdan asirratti kilik gootanii lakkoofsa haaraa amma ittiin jijjiiratu deemtan ammoo jala kanatti guutanii achi booda next jettanii ammoo waan gartee jijjiiratuun feeneefuu next godhu isin next gootanii achi booda isin jijjiiramaa jechuudha. Achi booda amma karaa suuraa qulqulluu isin ittiin waraabdan isin agarsiisa. Amma bakkuma tana deebina. Achi booda akkuma argatan kanatti setting seenna. Suuraa qulqulluu gartee viidiyoo ta'ee suuraa ta'ee namaaf hoggaa argitan bifa haaraa bifa qulqulluu ta'een akkana bira ga'uuf bakka kanarratti kilik gootan. Achi booda ol harkiftaniitti kagaan harra gabbuuftanii kagaan harratti gabbuuftanii yoo keessan gartee keessan amma nama waan sirreeffadha jiruufu akkasii keessan nama gubbaa harra jira isin ammoo asirratti ka jidduu kanarratti kilik gootanii achi booda okay itti gootanii jechuudha. Achi booda kana gaaffii fi yaada qabdan komentii jalatti naa barreessa hanga barumsa biraatti ol deemnu nagaan naa tura.